manguddoon arjoomaan maqaan isaanii ol ka'u kun bala isaanii dura dhaabbatan harka qullaan galchuu kanneen liqaa kenneefis deebii irraa fudhachuudhaaf hin barbaadu jedhanii nuuf ibsanii jiru. Nutillee waan ofii dandeenyuun uummata Oromoo kanaaf fakkeenya taane waan tokko godhuu qabna ka jedhu kanaan durallee hirnaa qotee bulaa adda duree ta'e san warroota ollaa kiyya warra midhaan facaafatu dhabe facaafatanii kama facaafatan bicha akkanaa deebisan bara kuntaala 200 300 qotee bulaa kennutu jira qotee bultoonni sun adda lubbuun jirani isallee gariin naan deebisu saniifillee kissiin dhaquun dhaqeen beeku gaaf tokko nama kassasu achi dhaabadheen beeku barsiisa garuu eeggattummaa jalaa akka baan waggaa tokko yoo gargaare achi uf danda'e akkasitti hojjetaa ture yoo isaan xaa'oo dhaban xaa'oo bitaafii ture qorsa arama farra aramaa yoo dhaban bitaafii ture gargaaraa ture hojjeteemuun hojjetu roomuunillee akka faayidaan qabne waan naa galuuf wal qabatanii guddatuun waan guddaa tokko akka ta'eef waan akkasii hojjetaa ture. Gama biraatiin milkaa'inni abbaa warraa duuba haadha manaa jabduun akka jirus nuuf himanii jiru. Haati manaa isaanii kun yeroo isaan jireenya daldalaa eegalanii fi qonna irrattis xiyyeeffatan yaada haaraa burqisiisuudhaan hamilee taa'anii akka turan nuuf kaasanii jiru. Maqaan kiyyaa Bunoo Waaroo Jaarraa jedhama. Itti dhaladhee aanaa Shaashamannee Korree Roggichaa Adeedoo Mooftuu Duriita jedhamtu dhaladhee achi ka'ee achi booda haga waggaa 2-13 ta'e booda mana barnootaa galee baradhee barnoota xumureen booda hojjetuu mootummaa hojii wayii argadhee hojjetaa ture. Amma immoo soorama bahee mana jira. Waggaa kabariyaan dhaladhee 58 jedhee warreen hime yoo sangisi baradhee nuuf hin beeku. Kanaafuu amma mana soorama bahee mana galee mana jira kun isa waliin hojii inni hojjetu isaa yaada isa deeggaraa yaada isaa adda isaa fudhataa waan inni rakkate waan inni barbaade waan inni hajame yoo kana godhi kana hojjedhaan jedhee hojjetaa isa gargaaraa. Hamileellee kennaafi waliin jiraannaa gammaa dirasi innillee ammoo nama cimaa hojjettee halkanii guyyaa yaada kana hojjedhaa kana godhee waan yaaduu fi akkuma yaada isaanii wanti inni yaade wanti inni hojjete maru hin milkaa'aa fi waan hundi isaa danda'e maraan hojjetaa qotee bulaallee uummatallee jaarsummaa jaarsa biyyaallee ta'ee nama walolillee araarsaa hojii nama rakkateellee hin gargaaraa. Waan jaarsummaatiif illee soqanii Oromoon jedhu saba biraatiin jedhu hunda isaatu bifuma tokkoon qixuma tokkoon ilaalaa anillee duuba isaa ta'eeti isa deeggaraa waan inni isa barbaachise waan inni isa jaallatu waan inni godhaa itti gargaaraa hagammaa duuba isaatiin jira inni ammoo baay'ee nama cimaa nama hojjaa maraafuu waan nama maraafuu nama saba ofiitiif illee saba biraatiif illee nama yaadu nama gargaaruu hagammaa kun akkaan jira fooqillee haga jalqabee jedhee halkanii guyyaa mootummaa lafa isaa haga kennee halkanii guyyaa jabaatee hojjetee kun waggaa 2 keessatti amma xumuree eebbisiisuuf ta'a. Kanaaf akkana keenya keessatti wanti inni hagammaa na rakkiseellee wanti na dhiibillee jiru bara jireenyaa keenya akka mishatti waliin jiraannaa waan maraa waliin maraannee waan nu barbaachisu maraa maree hojjannaa malee waan inni taana malee wanti biraa wanti nu rakkisee wanti rakkannee jenne tokkollee hin jiru. Inni barbaadu isaa dhiyeessee qopheessee waan inni hojjetullee jabaadhu waan isa gargaaru waan humna waaqaati waaqa kee kadhataati jajjabaataa hojjechuu qabdaa guddiftee nama cimaa jabaadhu eeduma hamilee kennaafiif. Akkasumas maatiin isaanii hundi jireenya milkaa'ina maatiif qooda qaba kan jedhan goonni misoomaa kun yeroo adda addaatti wallaansoo jireenyaa gadadoo harkaan kennu jechuudhaan milkaa'ina gonfataa akka turan nuuf ibsanii jiru. Kan irratti badhaasa qotee bulaa adda duree ta'uu gandarraa jalqabe badhaafamuu jechuu ganda alii wayyuu irra achii ka'ee aanaa irraa waajjira qonnaa bulchiinsa irraa badhaasa argataa ture. Wanni an badhaasa ittiin argatin tokkollee jiru jaarsummaa irratti biyya gargaaruu irratti waan mootummaallee ummata gorsuu irratti mootummaa kenna waan ta'eef ummanni kunillee mootummaa waliin akka hiriiru akka gargaaru yaadaan akka gargaaru qajeelcha akka fudhatu waan isarraa barbaachisu gizeen godhuu akka danda'u waan isaa barbaachisu illee gizeen akka gaafatuu danda'u bulchiinsa hunda kamiin waliin hojjedheera naga dhaabdee Ihaadig dhufee Oromoon aangoo qabate
keessaan wayyaana mormu alatti ilmaan Oromoo bakka hundatti gargaaraa tureera. Yaadaan illee namni waliin hojjetin tokko illee jiru. Bulchitoota aanaa irraa qabee bulchitoota godina hunduma waliin hojjetaa ture. Kuma lama irraa qabeeti argataa ture. Isallee gaafa asirraa argataa ture Oromiyaa irraa jalqabee Oromiyaa irraa asii badhaafame tarree federaala badhaafamaa turre. Badhaasa kana takka jennee hawaasatti fudhadhe Oromiyaan Adaamaa irratti nuu kenne achii kaka'ee badhaasa federaalaa hawaasatti dura fudhadhe achii lammatallee kaanee Laqqamte irratti badhaasa fudhadhe Oromiyaa irraa achii ka'ee Maqalee irratti federaala irratti fudhadhee ture achumaa deebee Finfinnee irratti illee Adaamaa irratti ligizee 2-3 baalasilxaanota pirezidaantii Oromiyaa hundumarraa badhaasa fudhadhee jira. Muktaar irraallee gizee tokko fudhadhee jira. Alamaayyoo irraallee gizee tokko fudhadhee jira. Abbaa Duulaa irraa gizee 2-3 fudhadhee jira. Akkasumaan warra federaalaa irraallee akkasuma waajjira qonnaa ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር ከቱረ እና መለስ አዲሱ ለገሳ እራለ badhaasa fudhadhee jira. Akkasuma ka'ee ministeera qonnaa irraallee badhaasa fudhadhee jira. Kana hogguu fudhadhullee ka federaalaallee itti aanaa faana fudhataa ture. Fudhataa akka ture kana keessa ka itti eebbifame bara 2005 irratti eebbifamee gara investimentii akka ce'u sartifikeetii badhaasa tokko waliin geeba waliin naa kennamee ture. Kanneen mattaawaqaa jechuun goota misoomaa ka jedhu mattaawaqaa addaa kanaa kennamte jira. Isiillee dhiyeessee addaa waan akkasii hojjetaa ture. Hogguu kana hojjedhu hundaa uummanni nageellee kun Itoophiyaa xiqqoo ka jedhamu sabaaf sablammii odoo addaan hin baafne akka nageelleetitti nama jaarsa biyyaa ta'e tokko keessaa nama tokko namoota rakkaatan gargaarsisuun waan an hojii kana ijoolleen dhalataan gosa kamiitu haa ta'u ka saba kamiitu haa ta'u waan an hojii kana akka hojaan barsiisuudhaan mattakaakaati akkuma mootumni jedhe nuti amma umuriin keenya guddatee dadhabaa jirra jennee ijoollee baay'ee baafne ijoollee baay'ee akka Saamsoon Guutuu akka Qabbadee Addunyaa akka Darajjee Girmaa akka Ashannaafi Araggaa Addisuu Wandimuu ijoollee kanneen baafnee nageelle keessatti namni rakkate akka inshuraansii qabutti uf abdatee jiraata. Akka hojjetu wal jajjabeessuudhaan nama rakkate gargaaruudhaan rakkoo addaallee yoo dhufe ciinillee yoo jiraate duutillee yoo jiraate walladdaa dhaabatuun aanota kamirraayyuu naannoo kamirraayyuu nageelle jechuun biyya addaa kataate ummanni hundi bakka jirutti ragaa kabayeef ummata tokkochoomaan jiraatu ummata wal gargaaruu danda'u ummata biyyaa yaaduu danda'u kana irratti hirmaataa ture kana irra hirmaachisaa ture ammallee akka abbummaatitti wanni tokko dhalate natti immoo ummata kana walitti qabee akka wal gargaaran ani ittime jennaan ummanni ko wal gargaaran dhugumaan siin jedha sii irra ture kanaaf gammachuun jiraadha. Namni umurii kiyyaa kunni amma baay'ee dadhabee jira. Nama waan agasii ijaaruu miti. Yaada gammachuun mana keessa yoo jiraate namni waan guddaa hojjechuu danda'a. Yoo yaada qabaate waan guddaa hojjechuu danda'a. Birri miti kawaa hojjechuu qarshii miti yaada. Namni gaafa itti yaade fedhiidha. Fedhii kanatti waa'ee uummataa irratti waa'ee misooma irraa uummataa irratti wanni karaa hamaan uummata irratti dhufu yoo jiraate baalasilxaaniin ummata kana irratti diqqoo miidhaa geessullee yoo odoo duubatti hin deebine dhugaa irratti waan lolu waan allole san illee hin fudhata malee baalasilxaan abbaa fedheetu ka aangoo kan qabu hin fudhata malee deebee kana jedhee maqaa biraa natti hin baasanii maaliif waan biyyaatiif waan dhugaa waan dubbadhuuf kanallee baalasilxaanota jiran ka Oromiyaa hundumaa galata qaba yoo allolee gorsi hundinuu hin fudhatani ummanni illee akkasumatti fudhata kennaa addaa Rabbi naa kenne jedhee waaqayyoon hin galatoonfadha. Namni akkasii namni hunda jala
odoo maqaa ittiin baafne dhagoo baay'een hin jiraatu. Kanarratti badhaasa illee akkanatti argataa ture. Badhaasa kana bu'uurri waan kanaa irra deebi'ee dubbadhaa obbo Abbaa Duulaati. Baay'ee na gorsa, baay'ee natti himaa. Gaaf maroo adda duree qotee bulaa jedhanii akkamitti badhaafamta waan biraatitti hin ceetu jedhee akkuma obboleessaatiin na gorsa. Hadha waan biraatti ce'ee innillee miidiyaa kana yoo ilaale obboleessa Abbaa Duulaa jedhanii qixxil maqaa itti eda'anii kana waaman Abbaa Duulaa jedhanii na waamani. Ergaa kana waamicha kana yoo dhaga'e eebba kana irratti akka innillee na argamu affeerrii qaba. Waamicha godhee jira akka dhufullee abdii qaba. Obboleessa isaa Abbaa Duulaa jedhanii na waamanii kana hin beeka innillee obboleessa Abbaa Duulaa akkanaan jedhan innillee hin beeka. Jaalala addaa qabaa fi nama eebbifamaa. Hadha Waaqayyo isa gargaare. Obbo Abiyyi gaafa maxaafa isaa eebbisu maal jedhe hoggansi akka Abbaa Duulaa kaleellee hin jiru hadhallee hin jiru borullee hin dhufu jedhee ragaa ba'eera ministeerri keenya dhugamaanuu looreetiin kenna. Midhaan garbuu irraa hojjetan micciiraa ka jedhani yoo takka hojjetan waggaafillee ta'a. Humna namaatiifillee fayyaa namaatiifillee turuufillee ilaa arguu dandeettanii micciiraa kana ka addaa hojjette ka addaa ogummaa addaa qabdi kan irratti nyaata keessaa micciiraaf aannan ho'itu baay'ee jaaladha. Baay'ee jaaladha. Loowwan garuu asitti amma bakka itti horsiisu waan hin qabneef loon horsiisee aannan baay'ee hin qabu. Garuu wama fe'ellee ta'u aannaniif micciiraa hin jaaladha. Nyaanni an jaaladhu kana.